Dorgommii Diamond League kan xumuraa bara 2023 kaleessaa fi sanbata darbee biyya Ameerikaa Houston'tti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa dorgommii garaagaraa irratti qabxii jajjabeessaa galmeessaniiru. Keessumaa fiigicha fageenya meetira 5,000 dilbata kaleessaa dubartootaan dorgomeen shaampiyoonaan addunyaa kan taate Gudaaf Tsaggaayeen reekoordii addunyaa fooyyessuudhaan injifatteetti. Fageenyicha kanas daqiiqaa 14 fi sekondii duwwaa fi maayikiroo sekondii 2.1 fiiguun reekoordii atileetiin Keeniyaa Feez Kipyegon ji'a afur dura fooyyessitee turte gara Itoophiyaatti deebisteetti. Atileet Feez Kipyegon fageenya kana daqiiqaa 14 fi sekondii 5 fi maayikiroo sekondii 2 fiiguun reekoordii qabattee turte. Gudaaf Tsaggaayee sekondii 5 caalmaan fiiguun reekoordii addunyaa waggoota 17 darbanii fi atileetota Itoophiyaatiin qabatanii turan deebisuu dandeesseetti. Atileet Masarat Daffaar reekoordii addunyaa kana daqiiqaa 14 fi sekondii 24 fi maayikiroo sekondii 5 biyyuma Ameerikaa kutaa Niiwuorkitti fooyyessuun ishee ni yaadatama. Haa ta'u malee waggaa 3 dura atileetiin Itoophiyaa kan biraa Lata Sanbat Gidey biyya Speen Valeenshaatti daqiiqaa 14 sekondii 6 fi maayikiroo sekondii 6 fooyyessuun reekoordichi Itoophiyaa keessatti akka turu gootus ji'a afur dura atileetiin Keeniyaa Feez Kipyegon sekondii 1 oliin fooyya'ee ture. Atileet Lata Sanbat Gidey reekoordii kana Itoophiyaatti deebisuu fi torbaan 2 dura Jarman Berliinitti yaaltus milkaa'uu hin dandeenye. Dilbata kaleessaa garuu atileet Gudaaf Tsaggaayee keessumaa fiigicha Diamond League xumuraa irratti seenaa addaa hojjechuun reekoordicha harkatti galfatteetti. Dorgommiidhuma fageenya meetira 5,000 kaleessa dorgommii irratti atileetiin Keeniyaa Chepet Gudaaf wajjin morkii cimaa gochuun lammaffaa eegguu baatu atileetiin Itoophiyaa Jigaayyoo Taayee sadaffaa ta'uudhaan xumurteetti. Dorgommiidhuma Diamond League Houston'tti kaleessa dorgomeen atileet Yoomiif Qajeelchaan fiigicha meetira 3,000 irratti maayikiroo sekondii duwwaa tokko qofaan caalamuun lammaffaa eegguu bahu atileetiin lammii Noorwee Jaakob Egebisten fageenya 3,000 kana daqiiqaa 7 fi sekondii 23 fi maayikiroo sekondii 6 galmeessuun dorgommii Diamond League baranaa bifa bareedaatiin xumureera. Fageenya kana atileetonni Itoophiyaa Xilaawun Baqqalee, Salamuun Baraggaa fi Bariihuu Aragaawii sadarkaa 4ffaa hanga 6ffaa jiru qabachuun xumuraniiru. Dorgommiin sanbata darbee dorgomeen immoo keessumaa fiigicha meetira 1,500 dubartoota jidduutti morkiin cimaa kan mul'ate yoo ta'u shaampiyoonii meetira 5,000 fi 1,500 Feez Kipyegon sa'aatii fooyya'aa Diamond League galmeessuun yagguu injifattu. Atileetiin Itoophiyaa Dirribee Waltajjii sa'aatii fooyya'aa mataa isheetii daqiiqaa 3 fi sekondii 53 fi maayikiroo sekondii 9 galmeessuun lammaffaa baatetti. Firiyoonii Haayiluu Arfaffaa Birqee Hayyaluun ja'affaa bahuun xumuruu danda'aniiru. Fiigicha kufachiisaa meetira 3,000 dhiirota gidduutti dorgomeen immoo atileetiin Keeniyaa Simoon Kibiroop fageenya kana yagguu injifatu atileetiin Itoophiyaa Firiyoo Saamu'eel lammaffaa bahuu danda'eera. Atileet Geetinet Waalee fi Abrahaam Simee sadarkaa 4ffaa fi 9ffaa ta'uun Diamond League baranaa xumuraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.